Oromiyaa magaaziin filannoo keessan isa jalqabaa. Harka fuunii hordoftoota Oromiyaa magaaziin bakka jirtan maratti nagaan kusinaa qaqqabu. Kun oga ammas odeeffannoo biraatiin deebi'ee isiniif dhufeetan jira. Odeeffannoo kun ammaa keessatti marsaa lammaffaatiif magaalaan Baahirdaar Misaa'eloota wayyaaniitiin edda galgala naannoo sa'aatii 7:40 irraa kaasee barbaadoofte jirti. Bakkeewwan rukkutamaa miidhaa gahee fi deebii mootummaa naannoo Amaaraa TPLFitiif kennes qabadheen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Odeeffannoo akka kanaa yeroo yeroon akka isin gahuuf chaanaalii koo kana subscribe gochuun mallattoo ringii yookiin bilbilaa cinaatti argamu irratti tuquun na hordofuu ni dandeessu. Viidiyoo kana like share gochuun na waliin turaan affeerra godha. Egaa hordoftoota koo edda galgala naannoo sa'aatii 7:40 irraa kaasee TPLF magaalaa Baahirdaar Misaa'eliitiin barbadeessaa buleetii kan jiru. Akkuma beekamu torbanoota darban keessa TPLF magaalaa Baahirdaar Misaa'elootaan akka rukuttee ni beekama. Edda galgala immoo yeroo lammaffaatiif Misaa'eloota baay'inni isaanii 3 ta'eetiin magaalaa Baahirdaar keessa bakkeewwan garaagaraa rukutteetti kan jirtu. Kanaan dura Dr. Abiy Ahmed Misaa'elootaa fi raadaarota meeshaalee gurguddoo Tigraay keessatti argaman guutummaan guutuutti barbadeessanii irra jechaa ture. Garuu erga Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun dubbateetii booda TPLF magaalaa Baahirdaar yeroo lammaffaaf magaalaa Asmaraa immoo yeroo tokkoof Misaa'elootaan rukuttee jirti. Rukuttaa Misaa'elaa TPLFitiin edda galgala sa'aatii 7:40 irratti Baahirdaar irratti taasifameen bakkeewwan jeettiin waraana biyyaa irraa kahuun Tigraay rukutan irratti xiyyeeffannoo kan godhate ture. Bakkeewwan jeettiin waraana biyyaa qubatan kaampiiwwan humna addaa mootummaa naannoo Tigraay fi waraana biyyaa irratti Misaa'eloota 3tiin TPLF haleellaa taasisee jira. Haleellaa kanaatiinis bakkeewwan rukutaman hedduu miidhamanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa garuu Misaa'eloonni 3 TPLF irraa gara magaalaa Baahirdaaritti akka gadhiifaman dubbachuun miidhaan tokkollee akka hin geenye dubbatee jira. Humni waraana biyyaa bakkeewwan naannoo Tigraay keessa to'ate tokko humna addaa fi milishaa mootummaa naannoo Tigraay akka gadhiisaa jiranis miidiyaaleen garaagaraa dubbachaa jiru. Riqichoonni karaa garaagaraatiin gara Maqalee geessan humna addaa fi milishaa mootummaa naannoo Tigraayitiin citaniiti kan jirani. Mootummaan Abiy Ahmed biyyoota akka Eertiraa, Sudaan, Kuweetii fi biyyoota biroo irraa gargaarsa meeshaa fi humna waraanaa akka gaafachaa tures ni beekama. Dhiyeenya kana immoo mootummaan federaalaa Dr. Tedros Adhanom humna waraanaa fi dippiloomaasiitiin TPLF akka gargaaraa jiru dubbachuun isaanii ni yaadatama. Dr. Tedros Adhanom garuu dhimma kanarratti deebii homaallee hin kennine. Waraanni mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu akkuma itti fufetti jira. Hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa magaaziin hanga xumuraatti na waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoon ammaaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.